Mee kan biraan immoo haadhi tokko yookaas immoo dubartiin tokko da'uudhaaf ulfaa garaatti baatanii ulfi kunii waan biraadha jedhanii manni yaalaas akkasuma namoonni naannoollee akkasittiin jechaa turanii waggaa lama booda da'anii waan jedhu faas jira. Biisa kana fa'aa erga isin kadhattanii fi da'anii namni dhalate kun amma immoo abbaa qabeenyaa abbaa maatii ta'ee jira jedhama. Dhugumaa laata kunis? Isa kana gaatuun waldaa kana hojjedhu gara gadii kanatti darbee gara gajjallaa kana gaafan ture jedhu waldaan durii ijoollummaa kootiin guyii kombooshaa jedhee ijaare kanatu namachi keessa amantichi keessaa kan turantu dubartiin tokko haadha saggaduu jedhamu. Haati saggaduu kuni mucaa durbaan gafa qabu baran ijoollummaa kootiin achitti dhaqee baddaa jira. Namni kuni akka isaan dhiphina qaban akka isaan rakkina addaa qaban Waaqayyoo dhaqee ilaalee rakkoo akkasii jira waldaa sana keessa naan jedhee yommuu biyya sana dhaqu ulfa waggaa lamaatii jechuun ji'a 21 fixanii ji'a 22ffaa isaanii qabatee jiru Waaqayyoon erginaan biyya isaanii dhaqe. Yommuu biyya isaanii dhaqu dhaqeenii manuma isaanii dhaqee dubbisee achuma Waaqayyoon kadhannee bullee ijoolleen durbaa lamasii Alamii Waldee fi Abarrashii Booboo kan jedhamtu namni lamaan kun na bira jiru. Yeroo sana keessaa mana saggaduu kana bullee Waaqayyoon kadhannee fi ganama kaanee facaasaa ganamaa noolee dhaquuf jennee oobdii isaanii keessa dhaabadheenii haala saggadugaa torbanarraa facaasaadhuma akka kanaa sa'aatima kanatti mucaa ilmaa baattanii dhuftanii na dubbiftu. Dha'ichuma keessa balaqqee jedhan illee sodaattanii mucaa baattanii gannatti baatanii na dubbiftu. Kuni noolu jedheen nagaatti dhaabessutti. Yommuu noolee turree torbeessaa dafinoo galgala tuuramnu haati saggaduu deesseetti dhaqaa gammadaa fi sagalee Waaqayyoo. Garaaruutti deebinee nooleedhaati garaaruutti deebinee saggaduu kanaa gammannee lafa Waaqayyootti dubbadhe sanatti mucaa baattee gammaatee na dubbifte. Mucaan kuni dhalatee guddatee ergee miillaan deemuu akka nama wajjin bakkee bahee deemuutti ka'ee booddee moo qanii biraan masii ittiin lafa hojiitii bakka fagoorraa galu nama bu'aa deemuun arge. Maaltu du'e biyya kanaa jennaani mucaadhumatti kadhannaadhaan deessifte sanatu du'e mucaadha saggaduu jedhanii isa booddee dhaqee mana isaanii jala dhaabadheen eegee gaafa dhufanii fidanii mee warri boo'icha barbaadan yaaluma turaa warri obsitan ol galaa jedheen ol gashee mucaa sana harka kaa'ee Waaqayyoon kadhee kana booddee mucaan sun lubbuu godhatee mucaan sun hin fayye. Sila mana qorichaatti duunaan itti bu'aa fidanii amma mucaan kun hin fayye. Deebisanii mooqanii hakiimiisa sila ituunni wal'aanu mucaan harkatti du'e kanatti malee kunoo nama eenxeessa jedhanii sadargiin jibbee ari'ataa turetu mucaa kana kadhata goonaanii mucaan kun fayyee. Inni reeffa sii beekun achitti fayyee jedhanii dhanitti daa'imanii namni kun immoo dhaqeetu ganda jiruttama daa'imee dhufanii na qaban. Inni na qabanii si barbaannaati gara ganda keenyaatti si geessinaa jedhaa ta'u hidheen duukaa deemee dhaqee karaa ga'ee maalii fi na joorsittuu maalii deemtee kadhata namaa goota. Kanaaf si barbaannee jedhan. Innaan egaa isinumtuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin asuma dhaabaddaa hidhamaati. Isin na hidhuu irratti waan immoo isin hidheera maqaa Yesuusiin hin jedhe. Kana booddee isaanis dhaabatan. Dhaabatanii isaa isin dhaabatoonni nan dhaabaddaa kana booddee gaafa kan ta'u gannu dhiisin gaddaa jedhan.
Ganni singalaadhe innaan maqaa Yesuus Kiristoos hin gala lammata naaree jechuun dhufinaan jedhe akka kanatti inni kun akka kanatti xumurame amma mucaan kun guddatee isa baranaa kana mana isaanii dhaqee bulee oolee namoota achitti walitti qabee kadhata godhee fi mucaan kun dhufee natti mul'ate inni mtuu ilma tokko qaba ilma isaa fudhatee dhufee na dubbise guddatee fuudhee ilma godhate nama guddaa ta'e bifaan illee nama guddaa ta'e waan akkasii hojjeta Waaqayyo jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Waligaan kabajamuuf jaalatamuu daawwattoota keenyaaf egaa akkuma kaafnee walii wajjiniin mari'ataa jirru obbo Raggaa Fayyisaa jedhamu isaanii tajaajilaa wangeelaatii nama Waaqayyoof hojjetudha. Waaqayyo wajjin bara dheeraa karaa dheeraa deemanii nama as ga'anidha. Haalli isaan keessa jiran akkaataa isaan itti jiran haala isaaniirraa waan hubachaa jirtan natti fakkaata. Sababni isaa nus waamalee miti kan isiniif dhiyeessu kan yaanne isa kanaaf egaa dhugaatiin isaanirraa arganne baay'ee garaa nama rukutaa baay'ee nama gaddisiisa. Haala kana keessatti waldaan isaaniin wajjin hojjechaa jiran waldaan isaan hojjetaniif waldooleen kiristiyaanaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu ishee godhattee miseensi akka fudhattuuf yeroo hundumaa ganamaaf galgala wangeela itti lallabnu waldooleen kiristiyaanaa maalirra jirraa eessa jirraa maal hojjechaa jirra laata. Isa kanaaf iddoo tokko tokkotti of ceephaanaa bakkatti of ceephaa'uun wal ceephaa'uun nurra jiru irrattis wal ceephaa'uunis of ceephaa'uunis dirqama keenya. Sababni isaa namoonni kaleessa gatii baasan har'a dagatamuu hin qaban. Waaqayyoof hojjetaniiru Waaqayyoof dadhabaniiru har'a moo eessa jiru maal keessa jiru isa jedhu asumarraa baruun hin danda'ama. Kanaaf mee isinis sagantaa kana sheer waliif gochuudhaan wal biraan gaa wal jajjabeessaa maal gochuu barbaaddu isin immoo hojii Waaqayyoo keessaa maal qooda fudhattanii jirtu. Lubbuun jiraachuun keenya akkasumatti barannee milkaa'uun keenya hojjennee milkaa'uun keenya lafa salphaadhaan dhufe miti. Namoota akkasiitu nu biraan ga'e gatii akkasiitu itti baafamaa ture. Har'a garuu namoonni sana fidan namoonni lubbuun jiran jiru. Namoonni nuun carraa argannee isaan hin argatin darbaniiru. Namoonni har'a garuu lubbuun jiran namoonni nuti gargaaruuf carraa arganne immoo lubbuudhaan jiru. Isaan kana akkasiin itti yaada sagantaa kana daawwattan isinan jajjabeessa jaalala Waaqayyootiin. Kanaaf mee ammas hin xumurre sagantaa kana hin xumurre gaaffiif deebii kana hamma xumura sagantaa keenyaatti waliin turtii gaariin isiniin jedha. Toligaa hojjetaa wangeelaa Raggaa'aan yeroo isin hidhamtan yeroo isin ari'amtamtan yeroo isin haala garaagaraa keessatti rakkina keessa jirtan bara sana jechuudha. Amma gara kanatti dhufinan jira waan ta'eef yeroo kana mee waldooleen isin bira dhaabattu waldooleen isin jajjabeessitu bakka isin hidhamtanitti dhuftee isin gaafattuu fi mana adabaa keessaa isin baaftu waldaa akkamiiti laata? Yeroo kanatti waldaan kiristaanaa kan eessa geera maal hojjetaa jira jettee kan na gaafattu tun ta'inu luboonni waldaa kiristaanaa nu qabnu gara warra nu ari'atu goraniitu waajjira gurguddaa dhaqaniitu gorsinaan didee qabaayidha isinumti gorsaa malee nuyi dadhabneerra nuufii keenya akka dargiin amantiin kun hin barbaachisu jedhee dubbatetti ofii keenyaa dhiibneerra isa dhiisuu didee darbeeyyuu moo alamii waldee kan jedhamtu nama callee yakkaa Barrash Booboo kan jedhamtu namuma aanaa uumaa keessaa ijoollee kana lamaanuuf itti dabaleetu hojii kana hojjetaa jira. Ijoollee kana sadanii bakka isaan mul'atanitti qabaati qabsiisaatii isinumti gorsaa jedhaniitu warra daanyotaa kanatti nu mul'isanii isaan kana duratti nu mul'isaa turan. Kan na gargaaranirrayyuu kan isaan na ammeessanii kan isaan natti tuqatantu caalaa jechuudha. Isuma Waaqayyo dinqii akkasii hojjetu kana narratti kaa'u malee namni na gargaaru hin jiru. Kana malees immoo gaaf tokko biyya Dabbasoo
biyya Dabbasa Qoddii Meessoo jedhamu keessatti ituun naannoo sana ture achii galuu Aaroo keessatti qabanii na hidhan. Qabanii na hidhanii yommuun maniidhaa galee jedhu guyyaan suni guyyaa masqalli boriin jedhaa Damaraa jedhamu. Amma gaafa hidhameeru lafan gattaa humnan dhabee ciccitaa qorqorroo irratti na hidhanii sababuma kanaatiin ciccitaa qorqorroo kanarraa ituma ni na kukkukku jilbeeffadhee Waaqayyoon jedhe alaan mana natti qollofaniiru kana booddee mana naannaanii na eegaa jiru Waaqaaf lafa walitti naa dukkaneessi amma lafa naannoo kanaa raabtutti amma muka biyya naannoo kanaa muka abbaala walitti rukuttee hunduma isaa urguftee of amansiiftu hojjedhu hojii kee jedhee Waaqayyoon kadhe. Isa booddee bokkaan sila hin jirre galmaree roobuudhaan muki naannoo sanaa caccabee dhume manni diigamee dhume kutaan itti hidhame sana duwwaa tafe. Kutaan itti hidhame sana duwwaa tafe. Manni mimmiidhagaan diigamee dhume ishee kutaan taane keessatti na hidhan sana duwwaa Waaqayyoon irratti hambise. Kana booddee warumti na eeguyyuu dhumneerra nuu bani jedhan. Alaan qulfiidhaan baratanii natti tolli nuu bani naan immoo taraa muka keessa baasee mana cufadhe. Dariirittis. Kana booddee gaafa lafi bari'uu lubbuun keessa jireedhanii mana manatti fudhatanii galanii wallaallatan namoota isaanii. Waaqayyo dinqii akkasii hojjete. Kana booddee egaa liqaambariin naannoo sana dirjitii sadii waamee maabara gabaree maabarisa jedhanii fi seemaa maabarii wattaat maabarii kan jedhaman kana waamee kottaa namicha kana irratti murtii tokko kennaa jedhee innaan hizbiin kun dhufanii nu waa'ee nama kanaan dubbannu kaleessati nama kana nama karaa deemu qabdee naan eda kun ta'e arra moo waan caalutu ta'a nu waa'ee nama kanaan dubbannu dhanii balgaanii hundumti isaanii isatti sagalee akkasii dubbatan. Inni moo kobaasaa waan jedhu wallaalee oliin erga gara gimbiitti naannoo Awuraajjaatti akka fedha isaaniitti waan tokko murteessan achiin ol erga jedhee gaafa inni dudubbatu na ergaa kaa ta'u nan naqaa innaan innumtuu mootummaa haasa'u dandeedhumayyuu karaarra buusee nageessuu dadhabe. Ufa isaatiiyyuu deebi'ee calluma jedhee mee deemi na biraa deemi gali lafa barbaadde rakinaa jedhe. Kanumaan ganna dhiise. Kana booddee wanti inni jechuu danda'e biyya kana akka dhumne karaa biyya naarra akka hin deemne. Amma hizbii kana gidduutti karicha cufaa karicha isaa akka hin darbu amma karaan banaa ta'e itti morran deemaan jedhe. Waaqayyo dinqii akkasii hojjetee amansiisa. Ani hojii wangeelaa hojjechuu koo duwwaatu hin ta'ini gooftaatu na duukaa deemeetu yommuu sagalee isaa barsiisu inni immoo dinqii isaatiin barsiisa. Waan kanatu walii galteedhaanii biyya lafaa kana irratti naannoo Wallagga keenyaatti akka wangeelli babal'atu godhee amma guyyaa irraa kanatti galata Waaqayyooti babal'isaa wangeelaa ta'een hojjetaa jira. Namoonni baay'een immoo walduma kana keessatti inni kaan qeesii ta'ee dhufee kenname inni kaan wangeelaa ta'ee kenname meendaa gurguddaa nyaatu. Anas karaa kana baasaa deeme moo ani hin beeku akka bineensaatti na ilaalu ta'ee fi akka namaatti na ilaalu ta'ee isaa hin beeku. Ituu akka namaatti na ilaalan illee ofitti na waamanii na haasofsiisu garuu akka bineensa yookiis akka diina tokkotti na fudhatanii jechuudha. Isin maatii qabdu obbo Raggaa'aan hin fuune daa'imni haalli ijoollee keessanii akkamii fuutanii maatii qabdu ijoollee qabdu laata?
Ano fi kootiin fuune. Hojjuma kanan bal'inaan hojjedha malee yaaduma gara fuudhaa kanatti deebi'ee waan inni namaa wajjin waasa iyyuu hin qabu. Amma irratti iyyuu taanaanii qoboo kun jiraata. Mee akkamitti immoo jiraattu isin haala kana keessatti tarii qobummaadhaan yeroon isin dhukkubeefaa qobaa jiraattan jiraa laata? Bakka ciisichaa mana kireeffattanii jiraattu? Manas kiraayee danda'een furan lafuma argeen bula. Amma naannoo sabakaa Oomaa jedhamu keessatti keessuma keessatti wanti hin cimsee isinitti himuuf amma dubbachuu barbaadu iyyuu waldaa Moxxoosisee jedhamtee ituun ijaarinii mana namaatti waggaa 3ffaadhaaf barsiisaa jiru. Warri mana sana nuu kenne saree qabu. Anaani mana jala rafedanii mana jala naa kennan. Sareen isaanii alaanii mana hedduu kun immoo hin dhalte. Gaafa sareen kun dhaltu wayyaa tokko fuudhanii saree kanatti ubbisan ilmoolee ishee ta'edanii. Amma jaarsii abbaan mana sanaa halkan dhufanii meeti saree kana bukkeedha wayyaa kana uffadhanii wayyaa kana irra buusan. Wayyaa kana ituun ofitti butee wayyaa kana bukkee sareetiin uffadhu. Takka jettee ilmaanni buchulloonni saree natti duudde. Natti duuddee angootte na bitte. Achii ka'een baqadheen calleedhaan irra keessa taa'e. Waan hin uffadhu hin qabu. Shamushii moofaa tokkoo fi qunxaa moofaa tokkoo inni cal jedhee qorra keessa taa'a. Kun guyyaa yartuu tuun ta'ini waggaa 3 akka kanatti taa'e. Waggaa 3. Waldaa Moxxoosii, waldaa Tulluu Machaa, waldaa Siibaa Caaroo kana sadan akka kanatti waldaa kana ijaaree jechuudha. Amma namoonni booddee erginni waldaan gurguddatee namni baay'ateetu ijaarratanii hankeenya jedhu malee irrattiin akkasiitiin waldaa kana dhaabuu danda'a jechuudha. Sana booda waldoonni kun maal jedhu isiniin immoo akkasiin achitti gatii kaffaltan hin beekanii akkasiin iddoo naannoo sanatti aarsaa kaffalaa turtan hin beekanii maaf cal jedhani akkamitti immoo cal jechuu danda'an? Beeku amma of danda'anii wangeelaawwata qabu, raajota qabu, luboota qabu. Immoo kun qabanam waldaan dhaabateera waan ta'e rakkinni hin jiru. Rakkinni isaan qaban yoo ta'e seexanni biyya sana keessa jirtu ammayyuu nama garmalee ajjeesaa jirti. Isa kana lan taa'ee ilaalu numti garmalee kan duune Waaqayyo hojjetaa ture. Kan du'anuu kaasaa ture namoota 13 isinitti hime. Namni dhukkubsatee hin fayya malee du'uun irra hin jiru. Garuu namoonni kuni waldaan kuni of dandeessu iyyuu malee luba isa qabaattu, wangeelaa isa qabaattu, hundumaa guuttattee teessu iyyuu malee humni isaan keessaa du'a nama oolchuu badaan jiru. Humni isaan keessaa bada nama du'a oolchuu kan rakkina nama oolchuu badaa keessa jiranatti hin fakkaatu alan ilaalu. Sababiin isaas fuulan irra deemee hojjetaa jiru kanarratti namoonni amma garmalee hin du'an. Inni dhukkubsatu numa fayya. Inni goopha'ee gad jedhu sinuma fayyaa ture. Inni jaames fayyaa ture. Harkuma kootiin ija isaa kana qaqqabee taa'ee fi namoonni baay'een fayyadamu jaamummaan. Dhibee garagaraatti hiikamaniiru. Wanta macaafee qulqulluu dubbatu, wanta dur gooftaa Yesuus hojjetee akkuma inni gaafa guyyaa 50ffaatti humna argattu wanta isin barsiisaa ture isin yaadachiisaa. Wanta hojjetaa ture irratti immoo caalaattuun hojjettu akkuma inni kennaa isaa kana Waaqayyo natti kenne
kennaa kanaan hojjetaa jira jechuudha. Isa kanaaf waldoonni sun isiniin quban qabanii jechuudha. Eeyyee amma dhimma qoyyoo qaban. Mee amma immoo magaalaa Gimbii keessa jiraachaa jirtu. Yeroo ammaa kana mee hojii kana akkamitti hojjetaa jirtu? Hojjechaa jirtu moo amma dhaabdaniitu? Hojjetaan jira. Bifa akkamiin hojjettu? Waldaa raajiin tokko dhaabee keessaan hojjetaa ture. Waldaa kana keessaa waggaa lama hojjedheenii isa booddee dura manuma qabanii waldaa sana keessaa kan na teessisanii mana qaban kana keessaa na baasanii mana gannuu keessaa na hin gadhiiseefi. Amma akkamitti jiraattu ture? Mana kireeffattanii jiraattu moo mee akkamitti jiraattu? Amma akkasumatti hin bakkee jira. Namoonni tokko yoo garaa naa laafan na bushu. Gaafa isaan nan bushiin immoo akkasumatti hin dhibbadhiinii ituuni rakkadhu laqeen namoota tokko kanneen mana isaanii bula. Bultiidhaaf kadhattu? Tokko ofumaa fedha isaanii waamee na bushaa tokko immoo ofa kootiin naqee manuma jala illee bula gara aduunatti rakkadheera lan jedhu na bushu. Rakkinaa hin jiraadhe jechuudha. Qanima kaniittiin immoo aduun dhiyu yaaddee akka kanatti jiraataa jira. Mee haala nyaataanoo nyaata immoo akkamitti nyaattu? Mee qallaba keessan akkamii guyyaa guyyaatti hin argattu? Qallaba kan hin argadhu gaafigaa namoonni tokko mana kadhannaa kanattis dhufanii na argu. Tokko akkuma dingataatti haqii buna dhugedheetu saantiba naa kennaa saantiba kanaanii hin nyaanne guyyaa 2 guyyaa 3 hin jiraatu. Yeroo tokko nyaatanii? Isa booddee immoo amma zamuutti tokko akkasuma hidhee saantiba bunaa naa kennaa ittiin hin jiraadhu. Torbee keessaa yookiin nama 2 na gargaara ta'a. Yeroo itti dhabee culluudhuma torban tokko fa'a. Nami galaanaa laafus natti dhufuu didee yeroo inni narraa fagaatu jiru. Akka kanatti dhiphataa jira. Yeroo akkasii akkam gootu? Yeroo itti cal jedheedhuma dubbachuu dadhabee ciisu jira. Yommuu nan ciisee immoo lafan ciisus waan hin qabneefi gaaddisa mukaan naqee ta'a. Gaaddisa mukaa taa'anii yeroo dabarfadhaa jechuudha. Keessuma keessatti amma dhiyeenya torbee darbe kana hamma du'aatti dhiphataan ture. Amma dubbachuu danda'utti amma tochuu danda'utti ture jennaani obboloonni tokko anaa calluma hidhee waldaa keessaa of daddabee taa'u meeqottu gabbaanaa jedhe calluma hidhee ni ilaala isa dubbachuu daddabee ennaan harka qabanii na kaasanii na fudhatanii galanii mana isaaniitti nyaata naa kennanii aara galfadheedha. Mana isaaniitti aara galfadhee amma xinnoo isaan biratti fooyya'ee jechuudha. Kana booddee isa amma wajjinaa haasa'uu dandeenyu kanayyuu sababii isaan torbee kana na gargaaraa jiraniin kana haasa'uu danda'e malee baay'ee nuti dabaaraa jechuudha. Namoota ammoo kadhachuun naqamtee nu dhaqee kadhataaf hin ture isuma iddoodhuma beekamaa iddoodhuma raajii waaqayyoo nama guddaa jedhanittu namoota siree dhuunfaa nama dhuunfaarraa siree bitatanii qaamni isaanii nagaa ta'uu dee manuma sagadaa sana ollituu dadhabanii rakkatanii faa lafa isaan ciisa itti qeen kadhataa ture. Namoonni kun fayyanii deebi'anii nama waaqayyoo kana birayyuu dhaqanii itti dabalanii kadhachiifataa turan. Naqamteen dhiyeenyuma waggaa kana keessatti siyaasa daffaan naqee isa kana ofii kootii waan an gargaaramuu dhaqeef hin qabu dhukkubsatootuma naannoo sanaas akka itti naqee gargaara jechuudha. Eessa fa'aa deemtanii tajaajiltu amma yeroo tajaajiltan? Egaa kanneen amma dubbataa ture kuni mootummaa Wallaggaa keessa. Mootummaa Wallaggaa ta'eetu jiru Wallagga duwwaatu hin ta'in Lubbaaboor keessaa iddoo garagaraarra naanna'aa ture. Naannoodhuma Sinaadosii 3 keessa galeera. Deemtanii ma tajaajiltu? Sinaadosii jalqabaa
Sinaadosii 8 ture Itoophiyaa keessaa sinaadosii 3 keessaa hojjedheera jechuudha. Amma hojjettan kana keessatti garuu kaffaltii yookaas miindaa isa jedhamu hin argine isin. Homaa tokkoyyuu nagge. Mee yoo kana immoo baay'ee natti cimee rakkadhee abdii kutannaa keessa galeenii mukuma damee bal'aa qabu jala ciiseenii achumatti yoon dadhabee ofiichuu achumaanuu waamichi na qaqqabuu danda'a ta'a jedhee yeroon itti yaade qabaa. Sana booda Waaqayyoo halkaniin dhufee abjuudhaan natti dubbatee jettan mee sana naa kaasaame. Inni kun egaa mukuma gaaddisa qabu jala naqee ciisee silaagaa deemuun koolooluu mukuma sana jalatti hin du'a. Namni gara mana isaa jalaa gadi nama gochotuu danda'a waan ta'eef muka jala ciiseenii achumatti raawwadha kan jedhamuni yaada akkasii qopheeffadhee ituun jiru Waaqayyo moo mul'ataan aarsaa kee xumuradhu jedhee iddoo lafa qulqulluu beessa tokko iddoo 3 iddoo aarsaa jedhee qopheessee iddoo kana sadantii aarsaa kee raawwattanaan jedhe. Maali wanti Waaqayyoof aarsaa ta'u namni biraan barbaadamu anoof dadhabeera naani sumatu raawwata malee nama biraa miti. Duris situf kennee wareega kee kana raawwadhu jedhee iddoo aarsaa isa tokkoffaa sanarra na dhaabee bifa biddaa kan qabu tokko wanti garmalee diimatu lafa keessaa achi ol bahee miila koo na qabatee guutummaa nanna kootii kana keessa ol bahee mataa koo keessaanii gara Waaqayyootti ulaaree wanti kun garmalee diimatee na naasise. Bifa diimaatiin barbadaa biddaa kan fakkaatu. Guutummaa naannoo lafa ni dhaabadhu sana dhosse. Lammaffaan isaa immoo wanta gurraacha tokkotu akkasuma lafa keessaa bahee namummaa koo dhuunfatee namummaa koo irraa boba'ee gara Waaqayyootti ol bahe. Sadaffaa immoo iddoo aarsaa sanarra iddoo aarsaatti jedhe sanarra na dhaabee wanta diin tokko akkasuma lafa keessaa ol bahee guutummaa nanna kootii dhuunfatee nanna koo keessaan na aaree boba'ee gara samaayitti ifisaa kunii ol bahe. Inni kuni addeenya isaatiif iyyuu deebi'ee ilaaluu dadhabee nanna'e. Guutummaa namummaa kootii irraas immoo waan adiitu mul'ata jechuudha. Qilleensi isaa duumessi isaa yeroo kana akka ilaalutti garmalee kan addaatu. Amma gaa yeroo kana isa kanaan inni mul'ata koo xumuree jira. Gara fuulduraattis immoo gaa mul'ata kana naaf dhiisee isaa Waaqayyo beeka. Mee amma gara fuulduraatti maal gochuudhaaf karoora qabdu? Hojii wangeelaa kana bifa maaliin itti adeemuu yaaddu? Akka amma jirtan kanatti umuriin namaas dadhabaa deemaa haalli isinii mijataa miti dhugaama isaa dubbachuu fi nyaata keessaniif hin yaaddoftu, bakka bultiif hin yaaddoftu, waan uffattaniif hin yaaddoftu, waan kaawwattaniif hin yaaddoftu. Mee bifa akkamiitiin utuu akkam ta'e kana caalaa hojjechuu dandeessu laata hojii kana hojjechuudhaaf? Hojii kana hojjechuuf amma tokkoffaa dhaloota koorraa kaasee Waaqayyo isa kana natti kenne waan ta'eef hojii biraas beekeen hojjedhu. Ergaan kun immoo ergaa guyyaa yartuu miti, ergaa umurii guutuu natti kenne Waaqayyo. Ergaa kana raawwachuu fi ituman xinnoo ishee mana keessa ciisu qabaadhee waan hin uffadhus qabaadhee waan hin nyaadhee bulee oolus qabaannaanii amma bara jireenya kootiittanii akkuma ijoollummaa kootiin wareege sanaa itti fufee hojjechuuf yaadan qaba. Silaayyuu wareegan qaba. Obboloonni koo haati koo nama 12 deessee dhiiraaf durbatti nama 12 kana keessaa nu nama 4 duwwaatu jira. Isa kana dhukkubuma qaalluutiin dhuman. Qaalluutu jira qeebarra keenya. Qaalluu kanaan qabamanii dhuman. Qaalluu kana keessatti ofiin wareegi
yoo itti na fayyifte kana keessaa na hambifte amma bara jireenya kootii hojii kee hojjedhan jedhee wareega yeroo ijoollummaa kootii wareege kana ituu mana argadhee waan hin uffadhu argadhee waan hin nyaadhu gannaani wareeguma kana raawwachuu barbaada malee wanta biraa gara itti godhuu qabu jechuudha. Waaqayyo hin godha isa kana. Egaa Waaqayyo isa kana akka inni godhu abdii guddaan qaba. Sababni isaa Waaqayyo nama addunyaa kanarra jiru hunda dansaaf gatii baasaa jiru. Nama wareegamee ofiisaa aarsaa godhee hojjechaa jiru kana hin dadhabu Waaqayyo. Sababni isaa karaan anaa isin namoota sagantaa kana daawwachaa jirtanii yookaas immoo firoota kun amantaa hin gaafatu. Inni kun garuu anaaf abbaa ta'uu danda'u, isiniif abbaa ta'uu danda'u, isa kaaniif obboleessa ta'uu danda'u. Kanaaf namoonni sagantaa kana daawwattan walii keessaniif sheer godhaa, nama kana haa gargaaru. Yoo xiqqaatee nama kanaaf mana kiraa waan isaan nyaataniif waan isaan uffatanitti bituu hin dadhabu. Wal hirkaa fuunee wal gargaarree umurii isaan qaban kana keessatti nama kana gargaaruun baay'ee salphaadha jedheen abdadha. Kanaaf immoo isinis irraa keessan bakka jirtanitti sagantaa kana hordofaa. Egaan kabajamoof jaallatamoo daawwattoota keenyaa akkuma isin amma daawwachaa turtan lallabaa yookaas immoo babal'isaa hojii wangeelaa hojjetaa wangeelaa Ragga'aa Fayyisaa yaada isaan nuuf kennan yookaas immoo gaaffiif deebii isaan waliin gochaa turreerraa waa hedduu akka barattan abdiin guddaan qaba. Egaa isaanoo maalirra jiru laata? Isaan kana gargaaruuf immoo loomii 50 nama tokkoof ba'aadhaa nama 50maaf garuu tapha jedhama. Isa kanatti fayyadamnee nutis nama kana gargaarree haala mijeessinee fi hojiin Waaqayyoo bal'inaan akka inni hojjetamuu fi isaan kana bira dhaabbachuun dirqama keenya. Sababni isaa lubbuun jirra. Waaqayyo immoo nu fayyiseera, sammuu yaadu nuuf laateera, ilaalcha fageessee argu nu keessa kaa'eera. Namni kun garuu nu biraa rakkatanii akkasittiin gatii baasanii jiraachuun irra hin jiru. Isa kana ofitti murteessinee namoonni biyya keessaaf biyya alaa jirtan adaraa keessan bilbila binnaa fi bilbilas bituuf nurra jira. Akkasumas immoo akkaawuntii bannee fi akkaawuntii isaaniitiin isaanumaan daayireekt argattanii akkasiin isaan tajaajiltan jaalala Waaqayyootiin isin gaafadha. Sababni isaa namni kun utuu akka kanatti nu tajaajilanii utuu akka kanatti nutti dadhabanii lubbuudhaan biyya lafaa kanarraa darbinaan taajjabbii keessatti kufna. Isa kanaaf adaraa keessan jaalala Waaqayyootiin waan ani isin gaafadhu nama kana haa gargaarru, bakka haa qabsiifnu, umurii isee hafte kanatti illee gammadanii waan gaarii buna sirrii dhuganii haa darban inni isiniin jedha. Kanaaf adaraa keessan nama kana bira dhaabbadhaa, deggeraa. Sagantaa kana gaafa hordoftan adaraa keessan laayik, sheer waliif godhaatii nama hiriyoota keessan, firoota keessan biraan naaf ga'aa. Kun dadhabbii nutti haa ta'u. Kun adaraa keessan adaraa nutti haa ta'u. Adaraa nama kana bira dhaabbadhaa. Ragga'aa Fayyisaa jedhamu. Wanti nuun kana booda ittiin bannuufis isanuma ta'a jechuudha. Maqaama isaaniitiin argattu isaanumaan tajaajila. Isaaniin tajaajila Waaqayyo harkatti immoo Waaqayyo biratti immoo walitti kuufadhaa. Waan isaaniif gootan Waaqayyo biratti walitti kuufadhaan isiniin jechuu jaalladha. Sagantaan isaan waliin qabaadheef turtiin isaan waliin godheef Waaqayyoon guddiseen galateeffadha. Carraa kana argachuu kootiif nama yaada Waaqayyoo raawwatu ta'uu kootiif an guddiseen Waaqayyoon galateeffadha. Obboleessi koo Dabalaa Seenjaa yookaas immoo faarfataa Dabalaa Seenjaa illee ana wajjin jira. Sagantaa kana viidiyoo kana waraabuudhaan isatu na waliin ture. Boo'ichaan waraabaa ture. Boo'ichaan isaan waliin dabarsine yeroo waliin qabaachaa turre yeroo dheeraa walii wajjin fudhanne. Mana keessatti garuu garaan keenya dhugaan dhumatti isinitti muudhaa fi hafuurri keenya baay'ee gaddeetu isaanii wajjiniin turre. Nama guyyaa 3 keessatti yeroo tokko nyaatu nama akkasittiin haala isin argitan uffata akkasiitiin erga gaafan argee amma har'aatti uffatuma kana uffachaa jiru. Egaa nuti immoo nutti tolee bareennee jiraannaa. Inni kun tarii cubbuu nutti ta'uu danda'a. Cubbuu nutti ta'uu danda'a. Isa kana keessaa ooluudhaaf hundumti keenya karaa itti yaadnu Waaqayyo sammuu hubatu, sammuu yaadu hunduma keenyaaf haa kennu isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyo isin haa eebbisu turtiin waliin gootanii fi Waaqayyo guddaa baraaf jireenya keessan eebbisu. Ammas sagantaa biraatiin amma walitti deebinutti
nagaa waaqayyootiin naaf jiraadhaan isiniin jedha. Dungoo Multiimiidiyaa like, share, subscribe naaf godhaa. Hamma danda'ametti wal jajjabeessinaa, wal tumsinaa, namoota haala rakkisaa keessa jiran immoo barbaanneefinnaa hin gargaarraa. Nuti nama gargaaruu dandeenya. Nuti walii keenya gargaaruu dandeenya. Ofii keenya irra dabarree, walii keenya irra dabarree nama biraayyuu gargaaruu dandeenya. Kanaaf kun nuuf salphaadha jedheen abdadhaa. Abdii guddaan qaba isinirraa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Hojjetaa haaraa, hojjetaa wangeela dhugaa, jabaaduu gatii dilba kee.